Guyyaa har'aasii gabaa gurraachaa yookaan immoo hawaalaan aga yaadamee fi eegameen olitti baay'eedha kan inni dabaleetii jiru kan guyyaa kaleessaarraa har'ammoo caalaatti dabalee jira. Torban kana keessaa takka taataa yookaan walitti fufinsaanidha gabaa gurraachii kan inni dabalaa jiru. Isa kana meeqa dabalee meeqa irra ga'e baankii irrattuu akkamii kan jedhu Joordaan dinaaraa gara doolaaraatti jijjiiruudhaan nu fedhii sunis meeqa akka ta'u beekuu fi baruu barbaannaa kamtus akka caaluu adda baafachuuf nu barbaachisee jira jettanii. Gaaffiin kun illee ni jira. Bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa ta'u. Seefteembar 29/2025 guyyaa har'aa sharafoota maallaqaa kam keessattuu biyyoota isin irratti eeggachaa jirtanii baruuf beekuu barbaadan keessaa filachuudhaan kallattii tokko qofaan isinii qabadhee dhufee jira. Innis karaa gabaa gurraacha qofaa irratti jechuudha. Har'asii sababni isaa karaa baankii hin dabalu siin qannasuu olii socho'u gadi socho'u sanumarra dhaabbateetu jira jechuudha. Gabaa gurraachi immoo akka malee dabalaa fiigaa arriidaatee jira. Ji'oota darbe keessaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaa 177 olii hagatti jijjiiramu ga'ee ture. Yeroo sana ammas immoo sanumaaf deema waan jedhamu gabaa gurraacha irratti odeeffannoon ni dabala jedhutu jira. Isa kana waliin ilaalla. Isinirraa wanti eegamu yoo jiraate laayik sheer gochuu qofaadha. Viidiyoo kana namni 2,000 laalee namni 2 laayikii godhe isinumaafuu qaanii sheemiidha. Waan ta'eef hin dagatiinaa hin irraanfatiinaa. Warri maatiin taane sabiskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalama. Seefteembarii 20/9/2025 guyyaa har'aa Ameerikaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 165.32 ol baheetu jira jechuudha. Guyyaa kaleessaa 64 olee har'ammoo 165.32 olee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaarii 120.45tti baheetu jira jechuudha. Kanaadaa doolaarri guyyaa kaleessaa 118 ture. Har'ammoo 120.45 olee jira. Awustiraaliyaa doolaarii karaa gabaa gurraachaa 109.46 olee jira. Yuuroo karaa gabaa gurraachaa 194.81 olee jira. Paawundi sterlingii karaa gabaa gurraachaa 223.59 olee jira guyyaa har'aa. Inni itti aanu Kuweet dinaaridha. Kuweet dinaarri biyya keenya Itoophiyaa irratti tokkoffaa irratti jechuudha kan isheen argamtu yookaan immoo tokkoffaadha kan isheen qabattee jirtu. Har'a Kuweet dinaarri tokko 541.21 olee jira jechuudha. Chaayinaa yeewwan karaa gabaa gurraachaa 23.34 Bahareen dinaar karaa gabaa gurraachaa 440.67 inni itti aanu Yaman riyaalidha. Yaman riyaalii 0.69 olee jira karaa gabaa gurraachaa ta'uusaa hin dagatiina. Agam akka dabalee warra guyyaarraa gara guyyaatti hordoftantu kuni isinii galuu danda'a. Viidiyoo guyyaa kaleessaallee hordofuutii dandeessu. Ijiptiyaan paawundii karaa gabaa gurraachaa 3.44 Omar riyal karaa gabaa gurraachaa 429.34 akkasumas Suudiin kiroonii karaa gabaa gurraachaa 17.61 Turkii riilee 4.0.12 Indiyaa ruupii 1.88 olee jira. Akkasuma Beerut doolaarii yeroo baay'ee irra deddeebiitiin gaafatu. Beerut doolaarii keessa hambiseen beeku. Isin garuu viidiyoo aga xumuraatti dhaggeeffadha akkasiin jala hin darbine. Beerut doolaarri guyyaa kaleessaas 164 irra oole. Har'ammoo 165.23tti ol deebi'eetu jira jechuudha. Biyyi hin daballe hin jiru. Biyyi jira jedhamee mallan isaa gara Itoophiyaatti deemuu fi jijjiiramu namni itti jiru biyyi hin dabaliin tokko hin jiru. Baay'eedha kan hin daballee jiru. Karaa garummaa jiru immoo isin iyyuu ni beektu arguutti dhaga'utti jirtu. Inni itti aanu Israa'el shekal karaa gabaa gurraachaa 49.69 Saawuz Afrikaa raandii karaa baankii 8.29 olee jira. Paakistaanii ruupii karaa gabaa gurraachaa 0.51 inni itti aanu Dubaay dirham karaa gabaa gurraachaa 44.96 olee jira. Akkasuma immoo ijoolleen Dubaay jirtanii 41.50 ergaa jira warri jettanii garaagarummaa namaati yeroo baay'ee dhala deddeebii kanan isinitti immoo
dallaalota jijjiiraa akka wal bira jirtaniin akka fakkeenyaaf namni tokko Dubaayii keessa Abudaabii keessa jirta yoo ta'e lakkoofsa dallaalaa qabaattee waliif shera akkasuma Dubaayii Ajimaan shaarsaa biyyoota garaagaraa jira ganda ni jira miti yeroo safarri keessa jirta lakkoofsa dallaalaa waliif kennuu yaala wal deeggaraa rakkina tokko hin qabu. Yoo fayyadamtanii walirraa fayyadamtan homaa tokko rakkoo hin qabu ofittuu hin ta'ina karaa danda'ame wal gargaaraa isiniin jechuutii barbaada. Kanaafuu egaa Dubaayii dirham guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaa 44 saantiima 96 olee jira. Inni itti aanu Saawud Arabiyaa riyaalidha. Saawud Arabiyaa riyaallis har'a baay'ee dabaleetu jira. Garuu ijoolleen Saawud Arabiyaa keessa jirtanii 40 faadha kan isin ergaartanii 41 garuu qabatamaa dallaalaan ani beekuyyuu ergaati jira. Saawud Arabiyaa ani biyya sana jiraachuu baadhullee dallaalonni kanaan hin ergani garuu immoo gara kanaatti butachuudhaaf karakkarachuudhaaf akka dallaalaan nu shawwanni odeeffannoo kanatu nu fayyadachuudha malee zim jettanii ma gaafuma ergachuuf kaatan bidik jettanii gadi baatanii dallaalaa dubbistanii naa erga hojjettan hanumanni jedhee miti kan isinitti kennuu qabdan yeroo sana ni miidhamtu jechuudha. Saawud Arabiyaa riyaalli karaa gabaa gurraachaa 44 saantiima 27 olee jira jechuudha. Qixuma Dubaayitti dhufee jira. Saawudiif Dubaay 44 olee jira har'aa. Inni itti aanu Qatar riyaal karaa gabaa gurraachaa 43 00tiin olee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaarii 232 saantiima 91 olee jira. Diinaarii jechuudha. Joordaan diinaarraa gara doolaaraatti yeroo jijjiirru immoo hin baasu garuu akkuma ta'u ta'ee fideetii jira isa kana irra deebiillee na fida jechuudha. Yeroo itti aanu akkasuma barbaade Joordaan diinaarrii gara doolaaraatti yeroo jijjiiramu akkasuma hin baasu. Har'a immoo gaaffii baay'ee keessanii waan ta'eef dirqama fiduun qaba kan jedhu itti xaare kan inni isinii fide isinitti himaa jechuudha. Joordaan diinaarrii gara doolaaraatti yeroo jijjiiramu meeqa akka ta'u Itoophiyaa galees immoo meeqa akka ta'u ni idaana ni baay'isna waan ta'eef sirriitti na hubadhaa bilees warri Joordaan jirtan gaaffii kana irra deddeebiitiin na gaafattani waan ta'eef Joordaan diinaarrii tokko guyyaa har'aa 232 tuqaa saantiima 91 olee jira jechuudha. Joordaan diinaara tokko gara doolaaraatti yeroo jijjiirru immoo Joordaan diinaarri tokko gara doolaaraatti yookaan immoo gara doolaara yuunitii isteetiitti yeroo deebisnu tokko tuqaa saantiima 41 dhufa. Diinaarri tokko doolaara tokko tuqaa saantiima 41 dhufa jechuudha. Kanaafuu isa kanadha kan nuti baay'isnu. Jalqaba irratti diinaarra Joordaan 200 baay'isuu 232 tuqaa saantiima 95 birrii Itoophiyaa irratti akka guyyaadhaa gabaa gurraachittiin jijjiiraa oole diinaarri Joordaan 200 meeqa dhufa 46,590 dhufa yoo diinaara ta'e. Diinaara kana immoo gara doolaaraatti jijjiirra. Diinaara gara doolaaraatti yeroo jijjiirru diinaara 200 gara doolaaraatti yeroo jijjiiramu meeqa dhufa? Doolaara 282 dhufa jechuudha. Doolaara 282 dhufa. Doolaara 282 baay'isuu 232 tuqaa saantiima 95. Doolaara 282 baay'isuu 232 tuqaa saantiima 95. Doolaaraan immoo meeqa dhufa? Doolaarri 282 gara birrii Itoophiyaatti yeroo jijjiiramu akka gabaa gurraachii har'a olitti 65,691 tuqaa saantiima 90 dhufa jechuudha. 65,691 tuqaa saantiima 9 dhufa. Kana jechuun diinaarri tokko gara doolaaraatti yeroo jijjiiramu diinaarri tokko doolaara tokko tuqaa saantiima 41 dhufa jechuudha. Sinii galee diinaarri tokko gara doolaaraatti yeroo jijjiiramu doolaara tokko tuqaa saantiima 41 dhufa. Achirraa kaastanii immoo fakkeenyaaf mindaan keessan diinaara 200 fudhattu yoo ta'e diinaara warra Joordaan diinaara 200 kana gara doolaaraatti yeroo jijjiirtanii 282 dhufa. Doolaara 282 dhufa. Doolaara 282 baay'isuu
akka gabaa gurraacha irrattiin olitti 232.95 yeroo baay'isaan immoo meeqa dhufa akkuma isiniin jedhe 65,000 fi 691.9 sagal dhufaa jechuudha. Guutummaa guutuutti wanti isin qabachuu qabdan dinaarri tokko gara doolaaraatti yeroo jijjiiramu doolaara tokko tuqaa saantiba 41 dhufa. Achirraa kaatanii aga qabdanii herrega keessan bira qaqqabachuutii dandeessu. Gaaffiin keessan isinii deebi'ee dheetii yaada. Bakki isiniin galleettii na gaafachuu dandeessu. Viidiyoo biraa nagaan dhufutti baay'ee.